Injira oduu wajjin Anaamina Muhammadi. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaaboot Araddaa Qimixxaa keessatti namoonni nagaa lama humnoota mootummaatiin ajjeefaman jedhame. Kana malees namoonni biraa 3 ajjeefamuu hin oolan jedhamanii shakkaman jiraachuu fi ajjeefamuun isaanii wallaalamee jira. Ankololees 25 bara 2022 Oromoonni 2 Alii Xayyibii fi Muhammad Aliyyi Aadam Abaawoo Shanee waliin hidhata qabdu jedhamanii humnoonni mootummaatiin ajjeefaman. Ajjeechaan kun magaalaa Asaaboot uummata fuulduratti kan raawwate yeroo ta'u namoonni biraa 3 kanneen humnoota mootummaatiin ajjeefamuu hin oolan jedhaman ammoo reeffi isaanii hin argamne. Kana malees humnoonni mootummaa manneen jireenyaa uummataa ibiddaan gubuu isaanii odeessinu gahe ni ibsa. Manneen 5 ol gubatan keessatti daa'imni takka akka argamtu jiraatan naannichaa tokko BBS'tti himee jira. Haleellaan uummata nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatame kun erga namni basaasaa mootummaati jedhamu kan dararaa uummata irratti raawwataa ture Muhammad Gurraachaa jedhamu wabootiin ajjeefamee booda. Caasaaleen mootummaa namni kun ajjeefamutti aarii qaban gurmaayanii haleellaa haluu bahuu uummata nagaa irratti fudhatu isaanitu gabaafame. Daawwattoota keenya haala nageenyaa aanaa mi'eessoo yaaddessaa ta'ee fi madda rakkoo kanaa irratti dhalataan naannichaa murteessaa Jamaal akkana jedha. Haalli naannawa Asaaboot akkam baay'ee ulfaataadha. Sababni waan kanaagaa naannawa sanitti waraana Oromoo socho'uun beekama. Yeroo hedduu jechuun naannawa sanitti waraana Oromootii fi waraanni mootummaa yeroo hedduu wal waraanu. Sababa kana mootummaan sababa kana godhachuudhaan uummata nagaa irratti haloo bahu uummata nagaa ajjeesuu waan baay'ee ture jechuudha. Akkasuma egaa keessattuu kan guyyaa kaleessaa kan addaa ture jechuudha. Maaliif jennaan uummata nagaa kartee uummata waraana Oromoo wajjin hidhata hin qabne uummata waan akkas hin qabne nama lama jechuudha. Nama uummata duratti ajjeesee jechuudha. Namoonni kun maqaan isaanii tokko Alii Xayyib jedhama. Inni lammaffaa immoo Muhammad Alii Aadam jedhaman. Namoonni kun uummata duratti ajjeefamanii uummata nagaa jechuudha. Namoonni 3 ammoo namoota 3 hanqammaan tanatti reeffa isaanii bakka jiru hin beekamne bakka kanatti hin argamne. Akkasuma egaa daa'imni ji'a 8 haati akkuma manaa baateen ala baateen duuba manatti ibidatti qabsiisanii daa'imni kun ji'a 8 mana keessatti ibidatti qabatee achumatti gubatee jechuudha. Walumaa galatti egaa guyyaa kaleessaa mana namoota 5tu gubatee jechuudha. Mana nama 5 gubatee namoota nagaa jechuudha. Namoonni kun egaa maqaan isaanii tokkoffaa Muhammad Ahmad, lammaffaan Abdii Ahmad, sadaffaan Abdallah Muhammad Umaree, afuraffaan Adam Umar Wadaay, shanaffaan Adam Muhammad Surur jedhama. Namoonni kun gaa namoota nagayaati. Namoota nagayaa uummata waraana kanaa wajjin hidhata hin qabne uummata jireenya isaa jiraatu mana ibidaan gubanii jechuudha. Sababni agartee ajjeechaa kanaa fi agartee mana gubuu kana hunda fidee nama agartee naannoo sanitti yeroo dheeratuudhaaf uummata irraa ture akkasuma gaa torbee kana dura akkuma miidiyaan gabahaa turetti nama obboleessa keetu bosona jira jedhee Ahmad Sharafsaanii rasaasa ofii isaatiif dhukaasee ajjeesee jechuudha. Namni kun gaa milishaa Araddaa saniiti Muhammad Gurraacha jedhama. Sababa san gartee waraana Oromoodhaa sababa nama san ajjeesee jecha mootummaan agartee uummata irraa haloo bahuudhaa fi wantoota dila kana hunda nama ajjeesee uummata irraa shanuu fi gartee mana gubuu daa'ima mana keessatti ibiddi gubuu sababa kanaa jechuun wanni kun ta'eef. Aanaa mi'eessoo magaalaa Asabootii fi naannawa sanitti waboo fi humnoota mootummaa jidduutti yeroo garagaraatti lolli ni adeemsifama. Yeroo Afrikaa kibbaatti mootummaa fi TPLF jidduutti mariin gaggeeffamaa jiru kanatti kaaba biyyattiitti lolli itti fufee jira. Mariin mootummaa fi TPLF jidduutti gaggeeffamu kun hanga Ankololeessa 30 bara 2022tti itti fufuu jira jedhame. Badri Yusuf dabalata qaba. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola ganna lama lakkoofsise mariin furuuf manguddummaa gamtaa Afrikaa jalatti Afrikaa kibbatti waliin dubbataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa magaalota naannoo Tigraay kanneen akka Shiree, Koram dabalatee kanneen biraa qabachuu tibba dabre kana beeksisee ture. Garuu humnoonni TPLF magaalaan Koram to'annoo isaanii jala akka jiran ammas ifa godhe. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsaa dhiyeenya kana baasen magaalota Tigraay murteessoo ta'an raayyaan ittisa biyyaa qabatee jee. TPLF waraanni Eertiraa lola kanarratti raayyaa ittisa biyyaa tumsuun na haleelaa jiran jechuun yeroo himatu garuu mootummoonni Eertiraa fi Itoophiyaa himata TPLF kanarratti ibsa laatan hin qaban. Gama biraatiin lola lubbuu kumootaa galaafate kana dhaabsisuudhaaf qaamoleen lameen Afrikaa kibbatti Onkololeessa 25 bara 2022 marii eegalanii jiru.
mariin kun hanga xumura ji'a kanaa onkololeessa 30 bara 2022tti akka itti fufu sagantaa bayirraa hubachuun danda'amee jira. Mariin kun gaaddisaa gamtaa Afrikaa jalatti kan adeemsifamaa jiru yeroo ta'u ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo, pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaata fi itti aantuun pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Famzile Milamboofaan bakka argamanitti geggeeffamaa jira. Kana malees dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi IGAD marii kanarratti taajabdummaan akka argaman gamtaan Afrikaa ifa godhee jira. Yeroo mariin kun adeemsifamaa jirutti garuu adda waraanatti raayyaan ittisa biyyaa TPLF injifataa akka jiru himataa jira. Ibsa onkololeessa 25 bara 2022 baaseen humnootiin Tigraay adda hundarratti haleellaa raayyaa ittisa biyyaatiin harka kennachaa fi bittinnaawanii jiru ji'a. Dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'il ammoo bakki awwaalchaa humnoota Eertiraaf raayyaa ittisa biyyaa lafa Tigraay ta'uuf jira jechuudhaan dhaadatanii jiru. Ibsa onkololeessa 24 bara 2022 TV Tigraay irratti laatan keessatti waraanni Tigraay diina isaa mo'atuuf ammas dandeettii guutuu qabaa jedhan qondaalli TPLF olaanan kun. Itoophiyaan yeroo lammiileen ishii beelan hubamaa jiranitti qamadii Keeniyaatti erguuf akka jirtu dhiyeenya kana ibsite. Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 20 beela hamaaf saaxilamanii akka jiran sagantaan nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaan qamadii gama Keeniyaatti erguun kan dhagame yeroo pirezidaantiin Keeniyaa William Ruuto Itoophiyaa daawwatanitti. Qamadiin sagantaa nyaata addunyaa Yuukireen irraa Itoophiyaaf bitame ijoo dubbii ture. Kunis yeroo Itoophiyaan akka waan if dandeessetti qamadii biyya ollaatti ergite beeksifteetti. Gama biraatti yaadota wal faalleessan kana irraa ka'uun Itoophiyaan osoo deeggarsa alaa irraa kadhattu akkamitti qamadii alatti ergiti dubbiin jettus gaafii kaasee jira. Ta'us Itoophiyaan lammiilee ishee sooruuf deeggarsa biyyoota biroo irraa barbaaddus biyyoota Afrikaa Saharaa gadii jiran keessaa biyya qamadii guddaa oomishtuudha. Mootummaan Itoophiyaa qamadii osoo lammiileen isaa beelayan alatti erguu beeksise kana qonnaan bultoonni dirqamaan akka oomishan taasise jedhame. Akka fakkeenyattis aanaa luumee ganda qooqatti waggoota 10f hojii qonnaa irratti kan bobba'an qonnaan bultoonni bara dabree kaasee mootummaan qamadii oomishuu qabdu jechuun nu dirqisiise jechuun BBC'tti himanii jiru. Biyya Indooneeziyaatti dubartiin manaa baatee dhabamte takka reeffi isii garaa jawwee keessatti argame. Taateen kun Indooneeziyaa bulchiinsa Jaambii jedhamu keessatti yeroo ta'u dilbata dabre kana dubartiin ganna 50 taatu maqaan ishii Jaharaa jedhamtu osoo mukkeen irraa haphee corattu jawwee meetira 5 dheeratuun nyaatamte. Dubartiin ganama manaa baate osoo manatti hin galin halkan tokko erga bultee namoonni barbaacha ba'an jawwee garaan akka malee guutame argan. Kan garaa guuttate waan biraa osoo hin taane dubartii badde nyaachuu hin oolu jechuun jawwee kana battalatti erga ajjeesanii shakkiin isaanii dhugoomuun dubartii badde garaa jawwichaa keessa argan. Hoogganaan poolisii tokko qaamni dubartii miidhamte gam tokko fayyaa qaba jechuun maddeen biyya keessatti himanii jiru. Abbaan warraa ishii jaartii isaa badde osoo barbaadaa jiru uffata ishii fi meeshaalee qabattee manaa baate arge. San booda jiraattonni bayanii jawwee san ajjeesanii dubartii badde garaa jawwee keessaa baasan. Indooneeziyaa keessatti bara 2017 fi bara 2018 keessa yeroo lama jawween nama miidhee jira. Jawween bineensa hamaa lafaa fi mukarras loohu ilbiisota xixiqqaa kanneen akka hantuuta fi raachaa fa'aa soorata. Inni akka malee guddate ammoo bineensota gurguddaa sooratuun beekama.